Koppiliinki godhame hundi keessanuu jara keenya koppiliinki godhaadha akkuma beeytani tantuni akkuma keessan dalagachuu biyya namaa deemte. Akkuma isin hadha jirtan kana kaleessa jirti isiilleen hadha ammoo faallaa keessan taateetti makiinaan ittiin galabbatamee ajjeese jedhan. Bakka inni isin jirtu Dubaayii irraa gara Suudii osoo deeman Suudii keessatti makiinaan galabbatee ajjeesee jedhan. Amma kanaafin maqaa ishii guutuu dhabnee maatii isii irraa dhabanii asirra maxxansanii ammoo firoon isaanii argamanii maatiitti dawwalaa jiranii akka maatiin hubatu waan kana maqaa ishii guutuu. Seenaan ni beekti. Lakkoofsa tokko barreessan galcha. Warri waa muciyyoo kana beektanii ol ba'uu dandeessanii. Okay, kottu seenaa ol harkisanii jira. Hundi keessanuu koppiliinkii godhaadha. Koppiliinkii itti muddaame warri. Warri jala jirtan hundi keessanuu koppiliinkii godhaa. Jireenya addunyaa tun akkana. Wallaahi yaa jara keenya inni wal jibbitus inni gandaan nama dhiibdus. Warri beektan muciyyoo tana ni beekna warri beektan lakkoofsa 8 barreeffadha. Warri ani beektan muciyyoo tana ni beekna warri beektan lakkoofsa 8 barreeffadha. Warri ani beektan muciyyoo tana ni beekna warri beektan lakkoofsa 8 barreeffadha. Warri ani beektan lakkoofsa silkii hedduu harkaa qabdu dabaleessoo silkii tokkichuma qabadhu mee seenaa. Bona. Wayye. Gizee tokko mucayyoo mubeetti lakkoo wannoo dabarsite kana ishiin fiduu dandeessanii asirratti. Mubeen asaa deebi'u afachume. Ishee isaanis nuuf fiduu qabna. Obboleessa seenaati maal beekta waa muciyyoo tanarra waa beektarra. Nagaa isiniif haa ta'u ani homaan beeku yaa ta'u iyyuu malee garuu warroonni dubbachaa jiran kun warroonni ollaa ishee hin beekna jedhamu kun nama tokkicharraa odeeffannoo tokko fudhadhaa nama garaagaraatirraa osoo hin ta'in jechuu barbaadeetu mani namni aguma beeku waliin hima garuu anillee asiidhuma asallaati waan ani ijaan argaa beeku natti fakkaata tiiktookuma kanarratti garuu ishee hin beeku warroonni ollaa ishee kun faamiliin ishee warroonni jedhan kunniin jara lamaan kanarraa siifanii fi birribeerraa odeeffannoo maatii isheetii fi akkamitti akka biyyatti galuu qabdu sanarratti dubbadhaa malee namni hunduu hin beekne jedhee kan wal galu baay'eetu jira. Akkuma jalatti komentii hin taane barreessan kana ol galanii waan hin taane dubbachuu danda'u. Kanaafuyyuu namoota lamaan kana duwwaadha kan qabuu qabdas nama jechuudha. Okay, namoonni muciyyoo tana beektan ganda isaanii beektan ammallee galatoomaa obboleettiitti ulfaadhu yaadni kan keessirraa qoodanna. Warreen muciyyoo tana beektanii lakkoofsa 7 barreeffattanii os seentanii muciyyoon tuni akkuma keessan dalagachuu biyya namaa deemte kan isin deemte Dubaay warra maduftanii hubachaa jirtan jechuudha. Dubaay jirti biyyatti Arsii Asallaa jedhanii Dubaay irraa akkuma namni nama dubbisuudhaaf deemu maatii isaanii wajjin gara Suudii kana osoo deeman Suudii keessan makiinaan galabatamtee ajjeefte jedhanii kanaaf maqaa ishii guutuu dhabnee maatii irraa dhabne as keessatti ijoolleen itti argamanii jiranii warri ollaa jechuudha. Lakkoofsa ollaa abbaa mana isiis lakkoofsanii qabnatti ijoolleen abbaa manaatitti hin bilbilina saahiba abbaa manaatti bilbilaa itti himaa jennee amma Mubaarak lakkoofsa fudhatee bilbiluudhaaf hin darbe waan inni achi deebi'u ni ilaalla. Agasitti ammoo warri muciyyoo tana beektan ammoo sirriitti lakkoofsa 7 barreessitanii ol baatanii maalummaa ishii nuu himuu dandeessanii jechuudha. Harkaanis koppiliinki gochuun hin irraanfatin asumaanii akkaawuntiin kunis haarawaa akkaawuntiin kiyya na yaalaa gubatee fooloo tolchaa. Dabaa koppiliinki godhame. Siifan. Haasofsitti tola. Rakkoon qabu. Sagure miti eddoon. Eeyyan. Haadha walitti godha miti isin. Haadha walitti godha. Haadha wallaadha nuti. Warri beekta warri muciyyoo kana hin beeknaa jettan lakkoofsa 8 barreeffatan ni beekaa warri jettan qofti. Warri ni beeka qofi jettan lakkoofsa 8 barreeffatan. Lafa. Warri amma 7 barreeffatan kun namoota hedduu barreessaa jira. Sagure naannoo kamii. Warri ni beeknettan lakkoofsa 7 barreeffatan 8 barreeffatan haa. Boona bakka siifanii fi naatiin natti beekudhis. Amshuuridha jechuun erga duratti himaa jiru waan ta'eef siifan maqaa ishii himteerti haa. Dasi Ibrahim kottu. Ayyee ni beekaa jechaa jirti. Warri beektan ammallee lakkoofsa barreeffadha dasi si erga jira kottu ol bahi. Hundi keessanuu koppiliinki godhaa jira keenya. Koppiliinki godhaadha. Koppiliinki sheer godhaa. Koppiliinki sheer godhaa. Hundi keessanuu jira keenya nabsee namaati. Akkuma kiyyaaf kan kee dalagachuuf kaleessa manaa gadi baatee muciyyoon tuni. Obsineetti ni beektaati.
Hayyee koottottillee erga beekti. Warri ni beeknettan lakkoofsa 8. Garuu akkanaan ol 8 barreeffattanii ol hin bayinaa billaalee kun. Obsinaan Boona akkam? nagaadha. Nagaa ani ijoollee amma siifan jettu sanarraa hin gaafii qaba. Micayyoon tuni bakka ishiin itti heerumteetu sagure moo iddoo dhaloota micooti sagure kana natti himaa. Micayyoo ani akkanatti ol laalu xiqqoo ishii bifan harkaa badee haadha natti fakkaattee bakka ishiin itti heerumte yoo ta'e sagure hin beektu. Yoo immoo iddoo dhaloota ishii bakka biraa ta'e natti himaa. Nagaa akaakayyoo abaabayyuu isinitti hima micayyoo tana. Yoo bakka ishiin itti heerumte sagure ta'uu baate. Ashira kun qabu bileetti koositti immoo nan danda'a. Micayyoon nu biratti kan isheen guddatte jechuun ni danda'a. Foormii hanga wajjin guunnee wanta hundaan wajjin hin xumurre ollaa keenyatti kan isheen heerumtee jirtudha jechuudha. Achitti haati qabdu. Kan heerumtu ani kanaafan akaakayyuu ishii kanan hin beekne. Laal micayyoon tuni wanna biraa si gaafachuun barbaanne iddoo dhaloota haadha fi abbaa ishii yoo beekte sinni dhiisa nama biraa ta'uu dandeechi. Garuu micayyoon xiqqoo ishii ani waan inni irraa biyya bakka sanii turee fi bifti haadha natti fakkaattee na jalaa bade. Yoo micayyoon tun achitti waan heerumte ta'e dhaloonni ishii iddoo biraa arsii iddoo biraa ta'e anaga akaakayyoo abaabayyuu isinitti himu. Faamilii isheen biratti guddatteedha kanan lakkoofsa kenneef. Siigalee? Kan ishiin biratti haati fi abbaan ishee iddoo biraa jiru. Karaa qarsaa gara arsii gara qarsaa gara muunessaati. Eeyyen. Qorichoo hordofa. Abbaan ishii lataa qorichoo hordofaati. Ani jechuun ani micayyoon laal haadha fakkaatti garuu biyyarraa ergan ture ani yeroo dheeraa waan ta'eef malkiin jala ijoollee ammaati ani ishii nama ishiirraa baay'een ishii Wallee mubee maaliin deebite? Abboo sikiin daa'ibartii godhamee jira itti fakkaata nama biraarratti. Hayyee La adda baasaa natti himaa laal micayyoo tana jala sararaatoo laa ijoollaan ergan biyyarraa bituuf deeme tureen jira. Sababa saniin micayyoon tuni yoon akkanatti laalu xiqqoo ishee fuula kana keessa haadhallee abbaallee fakkaatti. Yoo micayyoon tun achitti Eenyuun maqaansi? haati fi abbaan achi hin taane ta'e micayyoon gara arsii muunessaa yoo taate qarsaa yoo taate lataa qorichoo hordofaa jedhamu warri maatii micayoo tana micayoon isaan warruma san fakkaatti. Laa. Isiibiti kun saguuree jedhan. Amma mubee laali bakka wanna isaan irratti xiqqoo ishii caatana jala tureetti ol harkaa dha'e maatii ishii akaakayyuu ishee abaabayyuu ishii hin beennu maatii gaafannaa jedhani. Amma fakkeenyaan ijoollee naannoo keessatti hin beennu osoo hin taane faamilii ishiiti kanan ammaan mubeedha lakkoofsa kenneef sigalee laali. Micayyoon tun ollaa keessatti dhalattee erga guddatte amma ijoollee ollaa tokkotti dhalatanii guddatan rogaa taate haga kayyoo haga abaabayyuutu hin beenna wal beenna kanaaf asin hin jechaadha amma micayoo tana safara sanitti dhaladhee xiqqoo nurraa fagaatu nam beekaa. Mucaa eessuma kiyyaatti heerumtee jirtaadha manaa mucaa eessuma kiyyaatti Bakki ishiin achitti heerumte eecha bakka ishii sanatti himaa biyya ishiin itti irraa dhufte heerumte naannoo. ganda burqituu akkasaadha. Habibti sagure beetekiristaanii Gabriel yoo beete beetekiristaanii Gabriel achi ollaadha achuma beetekiristaanii Gabriel bira. Yoo beete ta'e karaa daandii barritti ol ba'u. Haati fi abbaan ishii. Bakkeen isheen itti heerumte amma bakkeen amma mucaa nama itti heerumteertu. Ani bakka ishiin itti heerumte doontaa abbaa ishiin barbaade haati abbaan ishii yoo gara nama gara biraatti achitti heerume ta'e micayyoon tun xiqqoo ishii bifaan natti. Amma waan gootanidha obsineen atilleen dhaaba amma nuti wanti goonu lakkoofsi sun erga dide lakkoofsi abbaa manaa kennaati maqaa muciyyoo sanii maqaa muciyyoo jettan kanaa nuu kenna. Maqaa kana qabatamee osoo ishiin miidhamte jechuutti nimni akka gara fakkeenya muciyyoon tun nama dhukkubsatee yookaan nama walloleetitti dagalee itti himaa muciyyoo biyya namaatii qabdanii muciyyoo akkasii jedhaa akkasiin malaan irraa gaafataniiti amma gartee erga lakkoofsi amma isin jedhaa jirtan kun illee erga nama irratti hidhameeti rakkoodha ammoo itti himuun dirqama. Kan itti himan ammoo duute yookaan akkana jechaan osoo hin taane akka nama miidhameetittiin akkasitti itti himuun barbaachisaadha. Maqaan isin jettan kanallee asuma maqaa walirra qabannee abbicha isin itti heerumte sanillee hin gaafannaa jechuudha. Haala sanii yoo deeman irra dansaadha natti fakkaata mubee. Laawaa tokko na dubbisaa boona asitti waa takka bichaan dubbachuu barbaade amma asirratti yaadatu. Oi bilbilee yaalaa jira boonaa koo. Yoo naa dalagee fi annan deebi'ate furmaata barbaada ati waa tokko xaxaadha wantichi hin deebin barbaada nama beeku boonu barbaada. Nu amma koo boona oi al tokko bocinaa meemeelaa hawla wana boona dabalee nu dubbachis. Akkan jedhan Ustaaz Ahmad Tuyyuu Ustaaz Ahmad isaan Dubaaytii amma kaakayyuutti maqaa fuudhaati nawaamaa yookaan IDC fuudhaa nawaamaa
hin barraa jee namichuma dawwallee gaafannaa namichi warra jalaa duute ilmoo jalaa duute obboleetti warra jalaa duute nu himuu dhiisuu danda'a yoo garuu abalu mubaarak musammaa yaasin sibira hojjetti miti akkas yoo jenne inni rifateeti duuteetti jedhanitti maa eessa jirti janaazaas jenne gaafannaa maqaa guutuu malitti deemuun hin ta'uu jedhani. Kanaaf koppiliikiitti guddaa ila mee motora dhaasin ijoollee warri shamarranii iyyuu dhugaadha. Araba gaafachuun duratti maqaa muciyyoo kanaa waan guutuu harkatti deeffachuudha. Arabni ni beekanii wanti kun yoo taate ni dheetti. Maaliif ni kaffalchisa waan taateef kanaan maqaa guutuu yoo seerallee ka qabatu taate jalqaba osoo gara isaachi hin baafne dura biyyarra dawwalanii maqaa guutuu irraa fuudhanii akkasitti gara araba kanaatti dhiyaachuu wayya. Ammallee Inna gambu sagaleen ko. Yena carrana kenna yeroo takkitti jira na giru isaame boona ame gite Inna mare maqaa guutuu sini kennan jira qabadhaa ka. laal boona waa tokko mee kan hondo gogorallee dhiifama naa godhaatu carrana kenna mee waa takkan dubba jarana micayyoon tun abbaa mana arga qabaatte abbaa manaa shiitirraan ala deemte ergate informationii guutuun isa harka jira waan ta'eef maqaa paaspoortiin wanni paaspoortiin ishiin ittiin deemte isa harka jira waan ta'eef maalumaaf dhossitu abbaa manaa shiisan itti bilbiltanii rakkina keessa galtee footoon kun dhiifama wajjin ingilti kodhossaan jirru beenuti akkamitti dhaqee kuma akkana ta'ee jedhame afaan itti naqabini biyyaa isaatitti mammaa jechaa jirru beenu qooy obboleetti dubbii afaan itti naqabini qaxxita asatti bilbiltanii too isarraa informationii jiru fudhattanii achi immoo ijoollee as biyya kana duba Maqaa guutuu barbaadanii miti maqaa guutuu qabadhaa siniifan hima. maqaa guutuu maqaa paaspoortii barbaachisa. mee wal jalallee waci Maqaa paaspoortii wal jalallee wacinaati. mi'a dubbattu beenaa dhiisame Maal jirra maaliif hin nageenye reesin maqicha. dirro maqaa paaspoortii shiisan mubeedha ergiif maqaa paaspoortii shiisan Maqaa paaspoortii ishee guutuun jiituu lataa qorichooti. Maqaa guutuun jechuudha. akkasumatti footoo kaasitii ergiif mubeedha. Footoo maali footoo paaspoortii moo? Mubeedha. Footoo paaspoortii kaasitii ergiif mubeedha. Maayini paaspoortii sirka jira obboleettii koo. Paaspoortiin ati qabatee deema moo? Maal jechuudha? Ata kamitti Maayini ati Amma ati gaafii toloo dabalee beektaa gaaffisaa koi mee gaafata. tasgabbaa maal booda itti dabarsisaati nama siifan mee miutii qabadhu. Naataan Ooyyan mubee. ati mucaan beektaa? Mucaan ani isheen heerumte mucaa eessuma kiyyaati durbii kiyya jechuudha. Abbaan manaa ishee. Okay, abbaan manaa si maqaa isaa eenyunni? Isaan aggasa. Fissaa laggasaa qoyoo hiikaa. Siifan arsii maqaa abbaa manaa si fissaadhaa? Eeyyan fisaan aggasaati fisaan Bakka aggasaati. dhume ka kalaas bakka barame ka maafa godhattarree walitti firoomsuudhaan. Warra qe'ee tokkooti anaaf isheen qe'ee tokko sifan ishee. Ayyee kunoo tiktokii si kabiraas seen agarsiisa akka shuurii taatu dhumatee ustaazaa amaditti shennu godha. Shennu godha kalas. Maqaa guutuu qabatteertaa mubeeti. Fissaa kunoo irratti meemeedha kunoo olaa mucattiidha. Ilaali. Ilaali hoo bichisiisu qaaban. Hiriyaa si gureen yuun dida. Foota mucaa si kiyyaatu jira kan abbaa manaa fi kan kiifeessi godha. Siifanii fi naatinaan hin deeminaa galatoomaa ulfaadhaa hundi keessan iyyuu warri nu gargaaraa ooltanii kooppiliin godhaa boonaa baalee hundi keessan namoonni bijaaf 41 amaanaa rabbiiti boonaa baalee foolonaa godha. Bakka hin jiratti bakka meeqa naqee dhufe nama kaardii nama naa guutu dhabee kaardii guuttadhee dhufechuu manatti kenne. Hundi keessan boonaa foolonaa godha wallaahi bakka kiyya namni bootu gaafa ho'iti boonaa bakka si deebi'a. Wallaahi dhugaadhaan. Hundi keessan foolonaa godha amma maal godha beektu ustaazaa madiin naa dawwala naa waamaa warri sila naa waamtan barreerraa maqaa bakka nuufa gaafatanu erga gaafatameen booda dawwalleen immoo maal goona maatiitti himna bakka erga gaafatamee ustaazaa mad sirrii ta'uu baranii namichi duuti jedhee tallaajaa saudii naannoo akkanaa jirti jedhee hima kanas namichi wanti biraan jiru tallaajaa saudii naannoo akkanaa jirti jedhee hima miti yeroo inni hime salaamu alaikum dhumateera wanti biraan jiru. Bakka maatiitti himneeyyi akkamitti tallaajaa keessaa maal godhata jedhu isin hirka jirti galchinaan nimnaan isin hirka jirti mubaarak hirkamitti kooppiliin godha sheer godha taaptaa godha bakka isin jirtu boonaa baalee fooloo godha. Hawaasa keenya galatoomaadha. Hawaasni guyyaa gaafa rakkoo kaleessas wanti nuti booyaa turreef isuma kanaafi mana kana keessatti nasbee namaattu baraarama mana kana keessatti sagalee walii taana. Wanti nu jechaa turrellee kanuma mubaarak galatoome rabbi jazaasii haa deebu osoo waa meeqa jedhamu osoo waa meeqa hojjetamu rabbiin jazaasii haa deebu hundi keessanuu koppiliinkii godhaadha. Wanti nuti barbaanne kanuma nuti kan nama gargaaruun aantummaa naannummaa gandummaadhaaf miti. Amma kaardii fi guuttatee namni kun ala ba'ee wallaahi laziim kaardii guuttatee biyya dawwalaa jira.
Inni garuu bakka san arsiidha mucayyoon tun. Garaan keessa garaa isin haa nyaatu. Kanaaf hundi keenyayyuu rabbumaaf gaafa waa dalaganii hundi keessanuu koppiliinki godhaadha. Haga dhugaa mucayyoo tanaa barrutti hundi keenya asuma haateen nu obsine osoo dalagaa'uu qabnu waa dhagayuun gaariidha. Akkuma keessan kalee dalagachuudha isiin. Akkuma keessan dalagachuu gadi baate. Kalee sanas ben jirti. Hadha ammoo isiin nama biraati. Hawaasa keenya wanti isin beekuu qabdan yoo jiru jiraa keenya wal gargaarra dhukkubsannu wal yaalanna yoo duune mana wal galfanna yoo dadhabne yoo dandeenye maatii bira wal galfanna kanaaf amaanaa isinitti haa Bona ko Ustaz Ahmadin galchi yoo isaan dhufan. Okay, ani isaan hin beeku follow yoonna isaanii hin beeku yoo dhufan natti maa ijoollisin waliin seensisa. Ati follow namaan deebistuu jettanii isinii deebisa. Galatoma follow rasmaan tolcha accounting kiyya guddaan kaleessanii gubate waan biraa irratti miti yookiin ittiin nama arrabseetti miti muciyyoo kaleessa ajjeesanii waarii dawaasiritti darbanii muciyyoo san yoo sagalee taanu accounting irratti gube jechuudha suuraa isii baasee jechuudha hawaasni itti argamu akkanuma kanatti garuu gubatullee hawaasni itti argamee obboleeyyan itti argamtee jirti rakkoon qabu kanallee isinuma follow godhe kaleessas nama arrabseetti miti nama xiqqeessee gandaan nama qoodeetti miti isinuma follow godhe follow 140 meeqa wajjin gubate kanallee isinuma godha rakkoo takka hin qabu kanaaf follow godhaa hundi keessanuu rabbi jazaasii adeemu mubaarak